qaba. Yaa nama dhugaa dhabde, yaa nama gumaa dhabde, dhugaan kee baddee naftu, gumaan kee baddee naftu, rabbuma tarkaa qaba, rabbuma tarkaa qaba. Harroota garbuu soorreet ba'aa baachuu didanii, gabaa hoolla jedhanii. Saroota cooma soorreet karra tiksuu didanii, leenca taana jedhanii. Baashii baattu malee harreenis gabaan ooltu, raga bunaanti malee sareenis leencan taatu. Yoo hordaan baataa malee dullattiin kufteen kaatu, yaaduma muudaa malee diqaala sanyiin taatu, diqaala sanyiin taatu. Didaakoo babbaroodi duruu leenci barooda. Hannisa mootii tuqaan waa beetu nama hidda, lamuun uttiin deebitu dubbiina ilee fida. Dunu walumaan duuna, dullu salumaan duulla, dullu salumaan duulla. Haleelini. Sodaasatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani. Beekadhu 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 warruu seenaatu si gaafata, dhiiga qeerroo sitti watwaata, wareegami malee biyyan kennini. Falmadhu 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 lolaasatu du'anoolani, sodaasatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani. Beekadhu 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 warruu seenaatu si gaafata, dhiiga qeerroo sitti watwaata, wareegami malee biyyan kennini. Falmadhu 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 biyya baasaa gootumatu eega, irri waama beela funan beeka. Dhaalayyuusa qeerroo dhumateega, bunni gootarraa nafu wal beeka. Ilmoolleen caaleencuma kam goota, ilma baadhumsaa sana fakkaata. Jaleero na gawe jale ajale, jaleero na gawe jale ajale, natanyaan jilu gombi samale. Akka fuudhee dhageeffattootaa fi hordoftoota OGN guyyaa tanaa keessummaa tokko qabannee isin gaanneetirraa keessummaa keenyaa wajjin turtii hojii godhaa hamma dhuma sagantaa dhiggeetti dhufaana turan afeerraa teenya gamanumaan gara keessummaa hajjiitti isin dabarsinaa dhufaana turan. Ayyee bakka dhaggeeffattee gara istuudiyoo OGN waan bichalee kana wajjin Muhammad. Galatoomaa isin jechuun barbaadaa kabajamtoota qopheessitoota qophii guyyaa bakkanaa asirratti naannoo gorsanii fi galatoomaa isin jechuun barbaadaa. Kanumaan OGN yookaan wanti tokko karaa qopheessuu keenyaaf hedduu barbaanne galatoomaa jechuun barbaanna. Galatoomaa Muhammad tokko osoo gara sagantaa teegeetti dabaree dura Ahmad eenyu namni hedduu hasimee illee jiraachuu danda'a ittuma namni illee akkasii baruu. Egaa ani gama Feesbuukiyyaatti illee yeroo dheeraa godhamnee kan beeku duumessa Oromiyaa jedhanii amma garuu sababa Feesbuukii waan adda addaa namarraa tureef gama qabiyyatti illee jijjiirra tureera. Ahmad Muhammad yookaan namni irra baay'ee biyya kana jiru baha Oromiyaatti na beeka. Baha Oromiyaa kana maqaa kana duraan seenaarraa fudhannee yeroo hamtu san keessatti hayyoonni keenya kanneen baha biiftuudha kanneen akka Adamaa Oromoo yeroo qophii adda addaa gaggeeffatanitti Oromiyaa kana gama bahaa gama dhiyaa jedhanii addaan baasanii gama kaabaa gama dhibbaa jedhanii anillee haash gama yookaan baha Oromiyaa irraa waliin baheecha namni irra baay'een baha Oromiyaa jedhanii beekaa. Kanaafuu Ahmad Muhammad jechuun dhalataa Harargee kan ta'e baha Oromiyaa irraa kan dhufe kan biyya baqaa kan keessa taa'ee qophiilee adda addaatii fi dhimma siyaasaa Oromootii fi dhimma Oromoo irratti waan adda addaatiin gumaacha godhaa turee fi itti jiru jechuun barbaada. Galatoomaa. Galatoomaa Ahmad
waa'ee maqaan kee irra bu'eessin dubbisee jirta. Nagaa gaaffii keenyatti dabala. Haala biyya keessa deemaa jiru amma haala yeroo ammaa tana irratti biyya keessa shororkaa hedduu jira. Cunqursaa fi miidhaa adda addaa jira. Kana irratti fakkeenyaaf waa'ee uggura ammaan tana adeemaa jiru kana waa'ee biyya keenya irratti uggurri amma deemaa jiru kun akkamiin ilaalta? Kam tokkotti? Galatoomii gaaffii bareedduu fi yeroo ishee eeggatu sagantaa qopheessitee na yaamtee naaf fe'attee ani isaan seeraa keessa gaafadhe. Haalli yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa isa keessa afaan Oromiyaa keessa jiru ispeeshaalii haala yaaddessaadha. Qophiin kun akkuma beekamu qabsoo kana uummanni Oromoo haaraan eegalee jaarraa tokkoo fi walakkaa ol eegalee amantii dhibba shantamaa jechuudha. Uummanni Oromoo amantii dhibba shantamaa guyyaa takka leenjisanii takka waliin beekanii harka guyyaa idaatti hanga guyyaa irratti uummanni Oromoo aarsaa qaqqaalii kaffalaa jira. Kanumarraan qabsoon keenya beeka guyyaa irraa geessiftetti. Sadarkaan guyyaan irraa qabsoon Oromoo irra jirtu maali jennee kan dubbannoo taate qabsoon ilmaan Oromoodha ispeeshaalii waggaa janii as sadarkaa haarawaa fi fuula haarawaan as baatee haala gaarii jirti amma immoo ispeeshaalii guyyaa torban kana keessatti wanni adeemsifamaa jiru erga du'aa caalii guddisaa irraa ilaalee Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti qabatee jira. Akkasumas Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatti illee bitu kun kan qabatu nama yaadisa. Kanarraa ka'ee qeerroon keenya gaamma biyya keessaa fi biyya alaatti illee akka waliin kallattii akkuma waggaa 5 fi 6 darban irratti yaada waliin jirtee tokkummaadhaan qabsoo dura dhaabbachaa jirtutti ammallee gurri gabayaa yeroo ammaa labsamee biyya sana keessatti adeemsifamaa jira. Gaaffii adda gaafattee waa'ee gurri kun maal si fakkaataa haalli gurra kanaa maal fakkaataa kan jedhamu yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoodha qabsoo bifa adda addaatti gaggeessaa ture. Qabsoon kun qabsoo karaa dimokiraataa karaa sirrii ta'een adeemsisaa turanii amma qabsoo lagannaa gabaatii fi qabsoo daandii cufuudhaa qabsoo hiriira nagaa bahuudhaa waggaa 6 darban keessatti mootummaa wayyaanee harka qabnee micheeree biyya isaatti galchinee immoo amma bifa haarawaan qabsoon erga bifa qabattee booda ammas daandiirraa erga dhaqxee booda erga Haacaaluu Hundeessaa siyaasaan biyya keessatti gara jijjiiramtee hayyoonni keenya Oromoo kan jijjiirama bu'uuraa fidan jedhanii yaadaman warreen adda bilisummaa Oromoo keessatti warreen aktiivistoonni reezonaa jijjiirama Itoophiyaa fi Afrikaatti dhiibbaa adda addaa geessisaa turan erga biyyatti galanii qabsoota nagita gaggeessaa turanii as haalli amma ta'e kun haala haaraa senaariyoo haaraa kanarratti immoo wanti amma qeerroo godhaa jirtu wanta yeroo isaa eeggatee fi wanti uummanni Oromoo godhuu qabudha ammaan tana asirratti lagannaa gabayaa osoo ta'e uggura dinagdeeti. Uggurri dinagdee kun wanta gurguddaa irratti xiyyeeffata. Wantoota biyya alaa irraa impoortii fi ekspoortii irratti xiyyeeffata. Uggurri kun kan amma duraa irraa xiqqoo ispeeshaalii adda humna qeerroodhaa hin dadhabsiisu yeroo dheeraadhaaf tiksuu danda'a. Wareegamni qeerroo as keessatti qabdu salphaadhaa garuu bifa salphaa ta'e halaanii mootummaa Itoophiyaa mootummaa gabaabfataa mootummaa naftanyaa sanii yeroo gabaabduu keessatti hokkee qabee mirga ilmaan Oromootii fi mirga ilmaan Itoophiyaa san kabachiisuu danda'a. Mirga ilmaan Itoophiyaa guwaanyuus hordoftoonni keenya kanatti na arree Itoophiyaan Oromiyaa keessaan jiraatti malee Oromiyaan Itoophiyaa keessaan jiraattu jettee uummanni Oromoo akkatti hubachuu qabutu jira as keessatti Itoophiyaa sin eeguudhaaf dirqama uummanni amma mootummaan Itoophiyaadhaan naftanyaan yookaan Abiy Ahmed kuni sadarkaan inni irra Oromoodhaan jiru maal seene sadarkaa uummanni Oromoodhaa mootummoota dabalanii itti galateeffatu kun dhungee jira mootummaan kun fakkeenyaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kana kanatti sadarkaa wayyaanee itti galateeffatu bira gadi jiru uummanni Oromoodhaa wayyaanee irra wayyaa waan jedhamu bira jira yeroo sanitti uummanni wayyaaneedha eenyummaa keenya nurraa afaan keenyaan barachaa turre wayyaanee kan goote saamisa dinagdeetii fi monopoolii militarii keessatti qabduun waan akka fayyadamtee jirti. Yeroo sanatti illee garuu mallas qaqqabeetii cafaqeetti uummata Amaaraa biyyituun Oromoo biyyituun abbaa qabdi yoo nama biyya kanarraa ka'e fakkeenyaaf namittiin dhallan tana boordii filannoo biyyoolessaa taate kan dhallan tana uummata Oromoo irratti akka nabbaatu kuni yeroo mallas turetti akka nam turreessi hidhaa keessa turteeti mallas likkii galchee yeroo isaan qiniqqeeta Finfinnee keessatti filannoo moolee biyya sana muutu bulchiinsa irratti biyyituun abbaa qabdi. Adda bilisummaa Oromoo isin dura biyya kanatti itti aanti. Handhuura adda bilisummaa Oromoo jedhee likiitti himu. Wayyaanee arra biyya arrabsee lafaa ka'ee uummata Oromoo akka dhiichistu kana mallasaan yookaan wayyaanee likiitti himaa turte jechuudha.
aramo namtanya afano betu kan masra mutu mas kezitu khasirani filamin kan amana umata ada jitu kan nuce sayen kan kanati umman oromo bisa habifaro asagama jitu yero oromo namma tasaka oromo jitu sadaka oromo ucap dewi te khawda de jitu kana cha umman ni amma jiru umman di oromo baharian khabakhban kumamai de khanati wan kabehana ule germango kawai nah semangat timah kayaknya mutumara मैं बात को सीधा बता खाना को फार्म थी मीडिया खाना को फार्म थी मीडिया ना प्राइम मीडिया ये तो कुछ अम्मा था ना नमो मीडिया तो सिर्फ ना वारे वैया ने नौखान नफ्तन्या ना खाना तो बतू हम भी ये साथ का थाई दर्दा थी हाइलो दुनिया का मालूम है जैसे हीरो अम्मा था ना थी औरों तो थोड़ा बात थी औरों तो बाहर में खाना औरों तो मच्चा थोड़ा बात ये ना दवासी थी मीडिया मता संगत आप बतानी प्राइम मीडिया jadi maka tadi akka oromon shawada oromo keberat la jema jituti akka oromon shawada arsi besati harge besati wala besati sama shawma la jema jituti media kana bana tadi media kana rolo ummat oromo rati bisa jalan media mahal jadi kya mas oromo famati di bole busu barba ibsa kero ni basi ni thi ummat ta arsi besa jadi aski sati rolo danda obaje umman ni oromo da वारिसा नाम दा वदकला तुरु वग्गा में कतरो अबोतिन तेन्या नुफ्राबदे तुतेजु अमंती नदंबान उता दंबान टीगा खैना नुतको नमल फका बुतु वाए अमंती रासवाइजु नमल फका उसी जाजा लड़ा खाते साथ नमल फका बुतु चर्चिर डाबते रतुवा के खाना अच्छा वो वंती तो सर करने वंतम suara tiga gin lamada mutumam jiru chajiru haliman tanani jiru ala motoromo sabas-sabas kan ada kabu motoromo kapsu motoromo Orang mau aja dalam sisu, elati kerana menjuruti di setiap negara dunia ni tiwang kerana media ni berbudak ni elati asal juru, anda kerana Nobel one university lain ni elati hasil tak kerana orang bisa hai sadar as, kapsu orang kerana berang itu orang mas one elati angka kami semula tu, kiri kerana tu alam bisa hai sadar alam jurra, ini orang kerana sah alam mati juara. Kalau tu amma asal teori itu berbalik sudah kalau umumnya orang mana ambil orang mana nanti umumnya dalam Afrika ni sama tu baiknya kabu umumnya dalam kita kabu umumnya tu kumas kabu umumnya wayane Afrika sudah tu harta kulla lekin nasga baca misalnya jadi kita kerja umumnya orang mungkin mampu ni umumnya orang muda juga ni amma hero amma kana Hegere mutu magana fakati khanja turati ayun kaynya profesor mata sini umumnya di alam itu sari wa esana umumnya orang orang gitu tu bade male itu kita ada kenal khulwa mutu mampu ummat ko orang mau kan buat nanti mutu mampu abi ummat orang mau maka ada bahasa maka kan ummat orang mau bahasa kapsu orang mau terkesa bahasa ini filmu aceh satu berubah, mana orang muda orang kan, yero itu soalnya, yero itu soal sambil ada, amma mau sedekah mana orang muda juga sedekah opsi kita kayak mana orang muda, ni orang muda yo ada dua behe kapsu terdapat lagi mana orang muda, agak garam behe segauti mana orang muda undan juga soalnya, amma mana bayar nak kerja ni, hak hidup tu ni siasa kayaknya mana ada di balik hirin ni tipu faham, karena kita kayu orang muda. Abi imo ada le umat orang muda berapa itu? Kayu umat orang muda sekarang ni, amo akhirnya biar kita diorang juga suara jaya berarti. Abi umat orang muda abi sena orang muda aku, apa orang muda pun aku. Akan itu batu sah, sebenarnya bisa, yero nabi kalbi kabuga awalnya. Jadi musim apa orang muda baju disi, apa orang muda ni wayar, orang muda berfakir dewan juga. Umat orang muda kana wanti isang bulan. Erga terjaga rakyat ki mutu makan hasil ti umat orang muda buat isang bulan umat tu, mana orang muda kapsul ini pide, ini sana cerah kaya, amas umat orang muda isang terasa rabus. Abi ya musim yang aku kabar ni, amanat kan ni, amanat selimo, ini kerja tu tikero digerin cerah, pasal suka tata. Olah terti, syawati, haram terti, asiti, boran terti, bujit terti, nama tu ko. Berapa bahasa suka terti, mutu kaya sama kata kese. Umman kuat dia nak ni, dia cawang gerak hari dia cawang dadar boran, wan tak kapsul orang mana dulu dia tu terbakar. Diaspora kreatif hara walat, kero kreatif hara walat.
qabsoon Oromoo biyya galtee jirti. Hayyoonni Oromoo biyya jiran mana hidhaa jiran. Akka kaleessatti wayitii ammaa kana uummanni Oromoo hin shawwadamu. Namaaf illee qabsoo isaarraa hagan takka ibsa kan uummanni Oromoo. Inni qeeroon diigeeti jira jedhu ijaarsa qeeroo beeku. Uummanni kun yeroo baay'eedhaaf caasaa qeeroo beekuudhaaf maal jechaa turte yoo yookaan uummanni naftanyaa kun uummanni bilisummaa kun maal jechaa turte qeeroo tana nasii beekuudhaaf hoggansi qeeroodhaa isaa kan jiru qarshii biliyoona meeqarratti dhangalaaftee yeroo baay'ee waan kana qorachaa turte. Jaaramsa qeeroo kana baruudhaaf immoo qeeroon akkatti ijaaramte har'aas hin ijaaramne tura ijaaramte fuula duraaf illee jaaramsa qeeroo namni beekuu danda'u hin jiru mootummaa garboonfataa kan ganaa dhufuufis yoo ta'e qeeroon akkatti ijaaramte namni tokko baruu hin danda'u. Kana wal fageessee kaa'ee jira abbaan ijaareessi. Asirratti fakkeenya ammaan tana guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame akka yeroo sana Haacaaluu Hundeessaatti ajjeefamee fi waan isaa namni jiru viidiyoo isaa irratti bakkeen gabaabinee mul'ate seera nama biyyoota akka keessatti fakkeenya ammaa isaanii illee deebisnee haasoo osoo ta'e Haacaaluu fakkeenya namni yoo harka gubbaatan ol qabate waan nama si jalaa ta'u ammas bakkeen makiinaa of jiruun kan bitaati namni isa jalaa ta'u yeroo saniif michoo sanii to'annaa yeroo amee laandootti gaasanii sammuu deebiin nama biratti deebisanii shanee godhanii deebiin ammas Jawaar fi Baqqalaa Garbaafaadhaas warra waan kana irratti hirmaachuu dhufee jara haraa wajjin taakkalee waliin ta'anii eessatti awwaalamaa fi qeeroo tasgabbeessu waan hunda walii galanii egaa waan hunda fixatanii eegdota Jawaar irraa illee meeshaa akka raayyaa kan godhan booda taakkalee makiinaan fidee dhufaa jeelii Jawaar bira deemee waraanatti as argee Jawaar fuudhee mana hidhaa geessee akkasitti taakkalee deemee Jawaaritti uummata ergee isaan kana qabee mana hidhaa geessu Oromoo laaffisuu afaan Oromoo Jawaarii fi namoonni tokko tokko akkuma Haacaaluu Rashid Dargaggeetti Jawaaritti illee Ahmadu Rashid Dargaggee ture isaan kan wanni fuudhee mana hidhaa geesse qabsoo Jawaar fa'aa dhuguu manatti galanni dhaabbattiif yaade immoo namtoota siyaasaa kana warri ammaan kana qabsoo biyya keessaa dhaadhaas yoo warri siyaasaa ho'iidhaan isaa gabbee qabsoo kana hidhaa wanti fuudhu kam yaadde. Kana ammas dubbatee isbir deebiis hin dubbadhaasi. Qabsoo uummata Oromoo jara kana jara amma mana siyaasaa jiran kana jara mana hidhaa jiran kana ture eegate qabsoo uummata Oromoo. Jara kun immoo bu'aa uummata Oromoo qabsoo uummata Oromootti gurra dabalaa. Jawaar jettaa Baqqalaa jettaa hundi isaanii warra qabsoo osoo karaa deemtuu ishee jiraatan isaan qabsoo tan mukuuti. Qabsoo immoo gadaameessa Oromoo tan jalqabaa kan bara kumaadha. Waggaa 250 duraatu qabsoo Oromoo dhalachee lafa faayee jiraatan. Jawaarni du'a Jawaar biraatti dhufu. Uummanni Habashaa garuu naftanyaa namni yeroo ammaa kanatti fiigattee siyaasaa biyya sana irratti dhiibbaa danda'u kan Oromoon jaaraa hedduu booda harkatte Jawaar waan akka taate Oromoo si beekii algaan immoo caala beekti. Kana iyyuu beeksuudhaaf diraama tartiiba lama fayyada. Eegaltoome Ahmad amma Oromoon qabsoo amma eegalte kana irratti maal godhuu qabdi gara fuulduraa kamicha qabdi teetii waa kana fayyadde. Oromoon maal qabdi yookaan maal godhuu qabdi yaaduu kanarratti namoota Oromoo ta'aniif Oromoo ta'aniif illee Oromoo waan godhuu qabdu yeroo ammaa kanatti garuu immoo nuti akkana dubbata tokkotti yaada jajjabeessa nama jenna. Oromoo wanni godhuu qabdu qabsoo amma eegalte kana haga galmaan geessutti haga xumuratti godhatutti jala dhaabbachuu hin qabdu jechuudha. Kana yommuu jennu qabsoon amma eegalte kuni qabsoo utarratti hundaa'e qabsoo amantiirratti hundaa'e qabsoo dhiigaa fi lafee uummata Oromootiin ijaaramte waan taateef jecha qeeroon sochii amma jirtu kana tokkummaadhaan kan duraanii cala tarsiimuudhaan masakamtee sabaa fi sablammoota isii keessirullee kabajjee garuu namoota isaan fakkaatee mootummaa kanaaf basaasa adda addaa ta'ee waan adda addaa isaan isaanii duratti warningi adda addaatii fi tarkaanfii adda addaa bakka barbaachisutti fudhachaa saboota immoo saboo qulqulluu Walaayitaadhaa, Konsoo, Sidaamaa, Guraagee kan kana kan Oromoo keessa jiru kana akka isaan tumsa uummata Oromootiif ta'an qabsoo Oromoo kan tindeessan dippiloomaasii hawaasa isii keessa jiru wajjin akka cimsattu irratti dalagaa wanti isin godhuu qabdu qabsoo tana galmaan geeruu qabdi. Qabsoon Oromootiitu qabsoo duudummaa Oromiyaati malee qabsoo uummata Oromoo akka kaleessaatti yookaan akka waggaa duraatti teenyeetti mari'annee maal godhunaa sana osoo hin ta'in Oromoon waan eegalte kana akka uummanni Tigraay fi
uummanni Eertiraa tokkummaa isaaniitiin biyya isaanii biyya godhatanii labsachuu deemanitti Oromoon isaan kana dursitee labsachuu qabdi yaadachuu qabna. Oromoon wanti adda bilisummaa irra ijaaramtes qabsoonni Oromoo kanan dura ijaaramanis waan kana waan ta'eef jecha uummanni Oromoodhaa dagamuu qabu. Qabsoo eegale kana galmaan gahuu qaba. Galmi isaa immoo walabummaa Oromiyaa ta'uu qaba. Kana wanti Oromoon walii galuu qabdi. Kutaa wal qooduu fagaatanii miidiyaa olola adda addaa isaaniirratti bifa amantiitiin, bifa kutaatiin, bifa gandaatiin Oromoo gad xiqqeessanii sirni niyoon naftanyaa kun ammaa kana propaganda adda addaa biyya keessa oofaa jira. Akka Oromoon kun nama nyaataadha. Oromoon akka wal dhageenye, akka Oromoon diigame, akka immoo sochii namatti jiru sochii laafaadha jetti qeeroo hamilee tuquudhaa fi nummaas bahaa dheehaan waraana mootummaatti labsee gandasa deemee nama fayyadamee irra godhaa waan jiru jecha kana immoo uummanni Oromoo hadhaa kana caala waan dabarsee beeku jecha kunutti uummata gamuu qabu wareegaminnis qabsoo irratti waan hundeessaa ta'e jecha wareegamni qoraasuma qabsooti namni kan wareegamuuf nuti namoonni amma qarra qabsaa jiran kuni ifi bilisoomoo osoo hin taane namoonni goota jiru ishii wareegamnee namni goota jiru waan akka bilisummaa waan barbaadu jecha qeeroo wareegamaa tuttee wareegamaa jirti amma fuuldurallee wareegamuuf waan ta'eef jecha uummanni Oromoo kanatti qabata kana galateessuu qabu. Agendaa diinaatti gurra kan nuuf qabu. Fuulduratti deemuu qabu maamilaa Oromoodhaan. Saffisa isaa kana mudura nammeessuu qaba. Naftanyaa isaa nyaatu deemuu kan fifida kana keessatti hudhee qabu danda'uu qaba. Kallattii shaniin qabee jira waan qabee kana galateessuu qabu akka boba qabee naftanyaa Oromiyaa keessaa baasee biyya isaa Afrikaa galchuu qabanitti akka immoo isaan hiriira nu barbaanii gaallaa wada Kenya gaallaa wada Booranaa nu kanatti immoo osoo hiriira baanetti kiisha keenyaa fi diinagdee keenya qabnee isaan Finfinnee fi Oromiyaa keessaa baasu wanti isaa amma waan ta'eef jecha uummanni Oromoodhaa kan mootummaa kanaan ajjabamanii namoonni waan tokko fedhii dhuunfaa isaanii karaa Finfinnee geessuu fi biyyoota adda addaa geessuu irratti daldala irratti warri hundaa'ee waan kana piraaktisii godhaa jiranillee waan kana qabsoo kun qabsoo ilmoo isaanii abbootiin isaanii itti walii godhatanii beekanii ugurree kun ugurree yeroo xiqqooti ugurree kana kabajanii yeroo isaanii kanatti akka xumura gabummaa kana galmaan galiin barbaada kanaan dhaamuu barbaada jechuudha. Abbootiin Oromoo abbootii qabeenyaa tokko karaa calaqqoo kana karaa hargeettaa kanaan karaa geebaa kanaan namoonni jimaa gaggeessuu irratti waan adda addaa kana aartii godhaa jiranii namoonni kun yeroo xiqqoof waan ta'eef gabummaa waggaa 150 fi obsine labsii qeeroo teenya haga guyyaa waa xiqqoof labsite kana immoo obsuu dadhabanii yoo diinaaf hidhanii harka hidhanii diinaaf kan dhufan taate seenaan irratti illee ni gaafatamanii uummanni Oromoodhaa mootummaa kan funyaan qabee firaa kaasuunsaa hafan qabu uummanni Oromoo ni bilisooma qeeroo Oromoodhaa sochii jirtu galmaan geessii garuu warree arraan kana waan kana piraaktisii godhaa jiran kuni galmee seenaa irratti galmaa waan jiru jecha uummanni Oromoo takka dhiifama godhee bara 91 dhiifama godhee bara 2008 dhiifama godhee immoo ammaan kana uummanni Oromoo dhiifama godhuu danda'ee jira. Warri ada isaa bidee waggaa Oromoo bilisoomte bakka ara hidhamtoonni siyaasaa bakka dhalli gammadaan digeeffame san bakka lo'aaroo mafaan digeeffaman kana bakka eebbisaa addunyaatti haacaalumtee isaa dhalangaan isaatu dhabe uummata Oromoo kan harka mirgaa ta'ee goobara addaa ta'ee uummata keenya kaan isaan barbaadu erga raawwee arrammoo seenaa fi takkitti nuti akkasii nurraa muruudhaaf warra fokkee baasee deemu kana uummanni Oromoo gahee jechuu ni qabu. Immoo wanni kun isaa waan eeggatu jecha abbootii qabeenyaa xiqqoo walla qaban kun waan kana akka dhaabbatan akka Oromummaattis dabarsuu fi barbaada. Akka yeroo immoo waan qabde kana galmaan gahuu qabdi yaaduu qabdi. Naasumarratti kutaa qabmaas guyyaa lantanammaa hidhamtoota tokko tokko mirga waliitiin dhadhiitirra warra gartee mana murtiitirra murtaa'ee jira. Warri mirga wabii hirkatanii arraan tanaaf akka bahaniif murtaa'e kun ammaan irraa godhame dura hangarii kanaa maaliif waan kana tokko illee akka godhame arginu arra maaliif godhame? Amma kana dura dubbachuu dura waan tokko jira. Kitaaba madamar tokko keessatti akkaataa nama tokko bu'aadhaan qaban bu'aa yoo dhaban immoo akkaataa itti ajjeesan akkaataa siyaasa kana itti shiitti godhan waan bareed namichi waan kana godhaa ture. Yeroo dheeraadhaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis itti aanaa ta'ee fayyadaa ture. Haga haaromsa fudhatutti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e namni kun yeroo dheeraadhaaf Abiyyi jala deemeeti afaan Abiyyi ta'ee akkaataa itti nama ajjeesan akkaataa wanta takka deemarratti godhanii namarratti deebisan yeroo dheeraadhaaf waggaa lama guutuudhaan hojjetu Oromiyaan waggaa lamaaf Abiyyi mul'atu jechuudha. Namni keenya hin beekne malee Shimallis itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa waggaa lamaaf ture. Abiyyi immoo waggaa lama guutuu pirezidaantii ta'e jechuun bulchaa ture jechuudha. Manni Oromoo kana illee godhan jechuudha gaaraa jechuudha.
قالوا إيه كتاب بدل مرجع وكان خلفتنيان برنامج قاتي في وري نفتنيان أبوتي تنيا هنا تسمى وري كتاب خنا بوتي بريفتني قال مساني قال تقول في إيرك كتاب خنا وبني شمال سبيسات تناقم بوده إذا في دنيا أوروبيا لا خير دني أمة أورومو إتيكابور سلاف وان كربلات أورومو وني سندمي نيجرت جواري نيجرت جوار كيرو برلا دني نام أورومو كابتو ساعات رتي نام ديمو أورومو تبودو نام أورومو تناجارا دبابشنتم أك كابتو دوتين ديم نوارا بخائي دبو دبو يونيتي ريسان كيرو بيجيبدني نفتنيا كيسا في علام غرمويته إيجو أورومو دا كارو أورومو دا nama orang jalan dari setelah kejutan ni nyajam desa kan muslim aja ni Kristen aja ni orang masa ni bahariati nama orang mah tanah dan lebih dunia kan orang ini cadro si orang mah tanah orang gitu orang mah tanah dari dia isan kan orang ni berani acara tu ada apa pakai kan ada acara kan ti orang mah berjani siasa kayak sahabat seni negara sahabat seni karena itu wanti mutuman artinya pun gue بفكتابات بفاميليات بفلدات أكاتا أورمو إتقابلوا صورتي وأنا بخايته جوار تدرنا هاجال دربه هاجال كويسان دربه كارنا جاو كويس دربه بيفرد كي أيوة أورمو تورا سياسة دربه هم كذا سياسة كيسا باسي خلي ومتوما كون الدنيا نسبته أورمو بكينيا هم هاجال بيسايو جيسه وياله جيسه وياله باكو ما تنسى أبيا مدرسة رليندن هذا سيسا كذا أما بعدنا جت بدريا banda cawa biya memilih tutup biasa. Namni umat orang wagga wasdira kaya haga wagga futamani umat orang kita ature kala ature umat orang apa orang tidak bandera dada ature kare sewayani wajib afan tehir kala ature abiya mudira sena ke sehinju roni kana kabiya mudiru banda ko fala biya mudi isara jesi bani banda namanya tutup orang banda itu ilmu hindur ni juga serati orang kare beti pura rata Bandar saja kan abiya mendiri orang kare hinjiru kan abiya mendiri orang jaga hinjiru kotor cukup hinjiru bahkan di gambar TV namun di beritahu jangan kuat awak abiya amat umumnya orang kan dari kamu boleh berapa amma masyarakat yang begitu uya aja desa tu gabet share biya tu apa sampai bizar tu orang nama aja namni oso tak kehidupan awal jasara ti ayat jisi akan terjisi oso senario kan step tak kehidupan ini شنو تقول جسمنا ويانا جنا ريسات كم تقول كيف كورونا هم تقول كيف نبي ريسات كيف تمنا بيا مكشيا بيا مكسيت نفتنيا تقول جسم بس أنا بقولك من أمتى ريسات جسم أفهم تكرر فانا أسوأني أنا أفهم تكرر أنا أسوأني شان إذا خسر نقول أفهم تكرر أسوأ أكيسا يا دنيتي تبين إرترا تقولي وادي ناشان إرترا تقولي أشرا ولا سريتي خنا أمس مريتي كريدا خنا Tegak itu saya mau jiwal kabatnya aja. Wannya kasih ini. Nabi tin ada aja beri jelisan. Wanni sin nama Euro sin berarti, wanti sin berarti. Wanti sin berarti cerita sesuatu nama jadi nama di bawah. Apa alangkah itu nak kasih ini? Apa tu alangkah orang yang saya itu? Itu apa saya itu? Nabi tu siasa tu dah problem ni apa alangkah itu? Bisa kekelaan wami, bisa kekelaan wami, wanti sin asal tu wanti waldawal. Nama tu dua, saya pun dua sangkala ada ada video nanti nama dua ikhlas tu itu. Kata cerita aktor tu wan nama aja, wan dunia ni setri nama aja bu, kan kero dada len fakirnya biar dada kero. Rekor ni ada macam tu asal tu orang kami yang kalau isa sendiri amma bodoh bifu makan ini berbeda korang tu tiada semua. Dina seran nama kasih suta, wajib garu wari aman tu nama kasih jauh ni. Warai filentane, orang filentane masanya filentane. Orang mau kalau germangga buya germangga dia bertisam mau, warai kalau nak nak tiwa putih mau warai ada. Bila bisa satu germi filent warai sena pada cari jalan kau di dalam rumah alule cara warai amma pun akademik darga itu orang mau pakai di lafti orang mau duran amana sama putih, namun orang mau durin amana rumah, sena orang mau durin amana rumah itu. Karena mau antara kalau hero tu kau boleh berbuat gitu. Ego orang mau bersumai sih dasar dia. Orang mau bersumai sih nafsu tu nama apa kau bilang satu orang mau bersumai. Imo jiram ni aman tanah ufe. Namun itu kau khasiat saya dah. Nasi asal saya. Mana dah saya mergobi ega mefi baru jirani mana kan orang jauh pun ni. Motuma iya ni orang motuma ratenya karena kerong buaya maksudnya karena lugu abdi hujan kari lagi sih.
wanti amantana mirga obiitii fi waan kana kana haasawaniif ummata oromoo onneetu qaliitii oo onneen ummata oromoo hedduu oowwite waan itti deeman irraa qoftuu badeebanii jechuudha. Sila uummanni oromoo akka haadhaan hundeessaa wareegametti ol deebee dhiisee juwaa uummatarra jiru duree jira. Warri siyaasaa hidhame oromoo hundi dhumee jira. Garuu qeeroo tarkaanfii kana fudhattee guyyaa sirraa kaasee alaa fi keessaa mara garuu dhabuusi tokkummaa uummata oromoo waan taate amma hubachaa jira. Abiyyi Ahmad akka fuula haaraa kitaaba amma kana inni waa'ee oromoo amma baruu jira jechuudha. Waan oromoon taate immoo mirga wabii isaa jiru kun waan kijibaati. Caaltu takkalatii fi eenyu abdii raggaasa arraarraa mirga wabii kan kennameef yoo manni murtii mirga wabii galakkisee asii manni murtii fi san olaantummaa seeraa osoo hin ta'in olaantummaa qawweetu jiru keessa keessa. Wanti olaantummaa seeraa mirkaneessee olaantummaa qawwee irraa fudhatu jechuudha. Warra olaantummaa qawwee qabu fudhatee mana dhaabsatti hangarratti caaltu takkalaatti mana dhaabsatti joogaarraatti akkasiin baatu ta'e. Kanammoo green line qeeroon garsiifte raadamanta jijjiiramni immoo green line nama mul'atu kuni wanta qeeroo tarkaanfii kanaatu green line kana itti argisiisee jechuudha. Mootummaa kanatti uummanni oromoo dammaqee jira. Kana achaaru woo namoota tokko akkatti mirga wabiitii yaa maal balleessanii mirga wabii kennameef uummanni kun waan takka hin goone namni oromoo yeroo amma kanarratti jijjiirama biyya keessa ture fakkeenyaaf Prime Midiyaan kaleessa Dr. Ali Birraatiif gaaffii hedduu dhiyeessee ture. Uummanni oromoodha yeroo kanatti badiin isaan dalaganii mirgi wabii isaan hidhamanii hidhaa irraa ittiin bahan hin jiru. Badiin yoo oromoo itti hidhamee jiru. Badiin bakka dhagarbaatti hidhamee jiru, abdii raggaasaatti hidhamee jiru. Qabsoo karaa nagayaatiin biyya keessa galanii qabsaa'anii garuu nama daa'imman harkaa fuudhe tokko akkamitti reaaktiin goone akkamitti hin dubbanne nama daa'imman harkaa fuudhe tokko nama kiisha sekaayee isa kiisha rifeensa qarshii fudhate tokko akkamitti qarshii biyyaanis hin jennee uummanni oromoo waan san godhe. Isaan immoo waan kana gama siyaasaa jijjiiratanii uummata oromootiin yakkuu fi siyaasa keessaa baasuu fi uummata oromoo akka ganaan kanatti cabsuu barbaadan. Uummanni oromoo isaan cabsa malee hin cabu uummanni oromoo kana booda. Qabsoon uummata oromoo iftuu deemu malee iftuu bakki hin deemu. Duubaan jaarri qabsoon uummata oromoo inni isaan beeku qaban. Duubaan dalloo sibiilaatiin jaarri abbaan fedhi qabsoo oromoo asii dhaabbadhaa jedhe dhaabuu danda'u. Kana jechaa uummanni oromoo qabsoo kana immoo hongatti godhachuudhaaf yeroo murteessaan kan qabu yeroo ammaa kana jechuudha. Waan eegale kana lagannaa dinagdee osoo hin ta'in qabsoo biraatti illee tarkaanfachuu qabaa jechuudha. Kan ofirratti hundaa'uu qabu. Qeeroo sadarkaadhaan sagantaa baafatee jira. Sadarkaa yeroo jalqabaa ammaa kana uggura dinagdeeti. Uggura dinagdee booda torbaan tokko fi lama booda yoo mootummaan kun jijjiirama kana fudhachuu baate yoo mootummaan kun hidhamtoota siyaasaa handuree tokko malee gallakkisee uummata oromoo wajjin taa'ee mari'atee oromiyaa misoomti ijaaruu fedhiin qabaate qeeroon bifuma gurmaa'ee tarkaanfii itti aanu dabaa jechuudha. Waan xiqqaadha. Kana mootummaa kanaaf waan guddaatu as deema. Kana mootummaan kun itti himuu qaba. Warri mootummaa kanaaf ergamtuu ta'ee ulee ta'ee mootummaa kana jala dhaabbatullee waan kana beekuu danda'uu qaba jechuudha. Basaastonni Harargee hin jenne, Wallagga hin jenne, Shawaa hin jenne, Arsii hin jenne. Uummanni oromoo duubatti hin deemu waan kana beekuu qaba uummanni oromoodha. Qabsoo isaa uummanni oromoo dhiigaan fitatee dhiigaan tiifata. Namoota abbaa fedheewu goobanaan daakee keessa taa'ee, Harargee taa'ee, Wallagga taa'ee, Shawaa taa'ee uummata oromoo fiduu hin danda'u. PP miti. Yoo Itoophiyaa san guutuu walitti qabamte uummanni oromoo dandeettiis qaba, humnaas qaba, ifirraa kaasuu danda'a jechuudha. Kana beekuu qaba, diinis kana beekuu qaba, uummanni oromoo kana beekuu qaba. Oromoon hin dandeenye. Galatoomii sa'aatii gara dhumaa deemaa jirti. Mee asirratti akka yaada mataa irratti waan mukaa addaamtu jira. Akka uummatatti yaadni biyya xiqqummaatti yeroo barbaada. Wanni jechuu barbaadu namoonni mootummaa kanaaf warreen kan barsiisummaa keessa jiran kan hojjetan mootummaa taatan kanneen adda addaa keessa jiran kan dhimma garaa isaaniif jechuudha rakkina dinagdeetiif jecha mootummaa kana deeggaraa jiran dinagdeen nama fira namaan caaltu saba fira namaan caaltu yeroo gara uummata fi deebi'an yeroo ammaa kanaa jechuudha. Ispeeshaalii ammas waliin jechuu barbaadu namoonni harka mirga mootummaa nafxanyaa kana ta'anii Harargee keessatti ispeeshaalii ijoollee maqaa dhabuu dandeenyu ni jirti. Mootummaa kana irraa harka fudhachuu danda'uu qaban. Uummata kana irraa harka kaasuu danda'uu qaban. Uummata kana basaasuu qaban. Qabsoo uummata kanaa yoo deeggaruu baatte irraa jallisuu danda'uu qaban jechuudha.
callanii ta'u. Doktora fi dhaggeeffattoota wajjin keessumaa keenya guyyaa irraa turtii waliin guddaa turreen hanga ammaatti waliin turuu hasadeef biratoo waliin jecha hanga sagantaa biraatiin walitti deebi'utti yeroo gaarii isin jenna. Sagantaa afaan wajjin hojii turtii gaarii isin jenna. Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee. Zinari mara keroda zinari gara ilmi naftanyana magana zinari mara keroda zinari gara ilmi naftanyana magana zinari tiya wala gafu jiran yani zinari tiya irmadu lamin chalisini zinari tiya hayu gala batte jarreni zinari tiya haile fidanya te sareni zinari tiya sanami fatte gadeni zinari tiya moti oromoof du'a labsuuni zinari tiya amma kaduri miti dubbini zinari tiya walirratti kan dhumnu murtiini zinari tiya ambo tokkummaan itti marse zinari tiya jara jetti daandeebise zinari mara goboodha zinari gara ilmi alagaa nama gana zinari mara goboodha inni kan galuuf kaata galaa gootota baate inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate kilaashii shirka dhiira facaasii mataa diina harroo yaa marii dhiira facaasii mataa diina. Zinari mara keroda zinari gara ilmi naftanyana magana zinari mara keroda zinari gara ilmi naftanyana magana zinari tiya salale dufnaan deebise zinari tiya diina shimalaan gogombise zinari tiya bineensi yuuse shaggari zinari tiya nunyaachuuf dhaadata barii zinari tiya barbaada boricha buda zinari tiya faloo falaa biyya abbaa gadaa zinari tiya inni dhufu siini lubeeffadhu zinari tiya qophaa'i mudhii kee jabeeffadhu zinari mara huboodha zinari gara ilmi alagaa nama gana zinari mara huboodha zinari gara ilmi alagaa nama gana inni kan galuuf kaata galaa gootota baate inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate kilaashii shirka dhiira facaasii mataa diina obooya kutattuu dhiira facaasii mataa diina.